guyyaa irraa kanaa dhaamsa gabaabaa dhaamsa nabii keenya alayhi salaatu wassalaam walii dhaamna. sallallahu alaihi wasallam. Rasuulli keenya nagaaf rahmanni rabbi isaan irratti haa jiraatu. Yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu leyli wa malaa'ikatu nahaar. Malakaa halkaniitii fi malakaa guyyaatu isin jidduutti taraa godhate jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam. Adada guyyaatiin nu wal taraa salaata casri irratti salaata subhi irratti malakaa wal taraa nu godhattee jidduu kennatti deddeebi'aa jiran. Malakaan kun ka edana halkan nama bira bultu bariisaa salaata subhiitiin rabbi bira ol tarti. Ka guyyaa nama bira ooltummoo yeroo salaata casrii kana rabbi bira ol deemti. Rabbiin keenya osoo beekuu gabroota kana gaafata. Kayfa taraktum cibaadii, gabroota kiyya akkamitti dhiistanii dhuftan? Malakaan kun deebii gootee waan jettu, ataynaahum wahum yusalluun taraknaahum wahum yusalluun. Osoo isaan salaataa jiranuu itti dhufne, osoo isaan salaataa jiranuu bira ol deebine. Galmeen malakaan filmala ilaalatti nama salaatu dubbattu kana fakkaata. Sa'aatiin jirru jabaadha, guyyaan jirru jabaadha. Guyyaa kana keessatti dhaamsa rasuulli keenya dhaammate waggaa meeqa dura kanuu dhaame ka faayidaa nuu qabu isinii dhaamuu barbaada. Suni maal yoo ka jettan taate dallansuu dhoyfatuu fi irra namaa taruu waan jedhamu. Yeroo ammatti namni bifa hedduun of to'atuu hin danda'u, karaa hedduun of to'atuu hin danda'u. Namni marti uf beeka waan ta'eef miira dallansuun nama biibbessuu namni marti rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa keessatti uumee jira jechuudha. Rasuulli keenya sallallahu alayhi wasallam amala isaaniitirraa nama dallansuun hin biibbessine ture. Nama dallansuun oliin isan kaane, nama yoo dallanu rabbiif jecha dallanu, nama yoo namni hamtuu itti dalage walaa yadfa'u bisayyi'ati sayyi'a. Hamtuu namni isatti dalage san hammeenya saniin hin deebisu, gaarominaan deebisa ture. Bi'abii huwa wa ummii sallallahu alayhi wasallam. Dallansuu xiqqeessuun bu'aa maalii qaba? Dallanuu dhabuun bu'aa maalii qaba? Addunyaa tanarrattis akhiraa guyyaa boruutis bu'aa akkamii qabaa waan jedhuufi dallansuun faana ashaaraa akkamii namarra kaa'a waan jedhu daqiiqaa gabaabaa keessatti isin yaadachiisa. Sahaabticha tokko rasuulli rabbii maal jedhaniin? Laa taghdab walakal janna. Hin dallanin jannatatu siif jiraa jedhaniin. Karaa jannata ittiin seenan keessaa tokko dallansuu dhoyfatuudha. Arabni waan jettu musiiban osoo gimbirree sitti buutellee qibaatii fuula ibsadhii bahii jedhan. Maaliif jennaani? Waan sitti bu'e san akka namni biraan beeyneef. Kitmaanul ghadab hattaa yadhunna annaasa annaka farah. Dallansuu tana dhoyfadhu aga namni naman dallanne si se'u takka jedhan. Rasuulli rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi dhoyfatuu dallansuu, liqimsuu dallansuu seensa jannataati irratti akka ragaa ta'an hadiisa Abiddardaa odeesse keessatti nuu dubbatanii turan. Nama wahiitu waan jedhe rasuula keennatti dhufee awsinii mee waa naa dhaamii, dhaamsa sirra barbaada, dhaamsa nabii keenyarraa laa taghdab, hin dallanin. Faraddada miraaran dubbiin tun itti deddeebi'amtee oowsiniin baay'atte.
دام سر برباد نمني كن رسولك إنا نقاف رحمن ربي سان التاجرات لا تغضب جدانين أما اللي ميتو دي بينا دامي لا تغضب هندلنين ترى صدي والاتدابي دبت يجو رسولك إنا صلى الله عليه وسلم دلن سوتنا دلنو دبوني شيطان أفره التسوكن الشيطان يلعب بالغضبان كما يلعب الأطفال بالكرة أكا دائما كبان تبت شيطان نما دلنون تبت جدا نمني دلنو فتواتشون دندو نمني دلنو فقبون دندو كدلني وان هركان قبو نمت قديسو جدو كدلني هذا منا قد ليسي في كدلني هجي في تليسي في كدلني لبو في غلافة جدو شيطان أكا كان نما قد أججول كناف أمس رسول الرمال توري لا تغضب هندلنين جدًا دلنسو وفيتي أورغون دلنسو وفيتي أبون نما جباتكي نما قدّا نما بلچينك أبوتي لكان رسول لك إن نقاف رحمن ربي ساني رت هاجرات مال جدًا ليس الشديد بالسرعة نما جبا جتون نما جبو مكاب نما غتيك أبو نما همنك أبو مالي تلكان نما چومبي فتيتكي نما كفيسي والأنسونا مكابتي لفتي نما دربوساني ميتي جدًا إنو جناني نما الذي يملك نفسه عند الغضب نما يودلني لبو في توهجو دندو لبو في كابو دندو صفة مؤمن توتر ربي دبته والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ورد اللنسو دويفتو ورد اللنسو لك امسو نمني دلنسو في الراتليسه نماك مجنان مؤمن الرالك ربين كنيا سبحانه وتعالى إذن مؤمنة في الليئة دلنسو دويفتو قبض جتشول يو دلن تربي جتش دلن يو شريعة ربي بد دلن يو دير نبي كنيا أبي دلن ملي يو نمني بدي سرت دلق همتو ست دلق همين يسن غارين ديبي صوفيالي ملتو نما غاري كيسا نما إرى دربو نما دلنسو سلقمسو نما كسيتي يجود كناف دلنسون تون أشارة غرغدة صديق أبدي جدن أشارة غرغدة صديق أبدي جدن أشارة توكو الرب الرد أشارة توكو هم نرد أشارة توكو بيكم سرتك أبدي جدن أشارة الرب الرايو جنو بالشتمي نما الربسو نمني يودلنو الربا كنان نما الربس وان انجر نما انجدا وان انجر نما تباسو دندية أشارة همنا نما قام نما رت دلنسون تون ملتو وهيك أبدي تكيفانا وهيك أبدي جدن فانتي دلنسون همنا نما رتك أبدو ماليو كجتن تاتي huccuu fi cicciruun haa ta'u uf kabaluun haa ta'u nama biroo dhahuun haa ta'u lubbuu fi galaafatuun haa ta'u dallansuun tun humna qaama namaa kanarratti kana qabdii jedhan akkasuma beekumsa namarratti dallansuun miidhaa qabdii jedhan ashaaraa faana wahii qabdii jedhan namni gaafa dallanee beekumsa qabaati akka qaama qaburuu hin qabneeti jedhan akkana jechuun maali qaamni kun ruuhii malee socho'uu hin danda'u ruuhii malee jiraachuu hin danda'u akkasuma beekumsi kunis dallansuurraa ufittisan malee jiraachuu hin danda'u jedhan namni daa'ima baasuu barbaadu gaagura rukutu namni beekumsa qomatti dabbaxuu qabachuu barbaade dallansuun uf hin biibbeessu jechuudha. Dallansuuni beekumsa qoma keessa si jiru sababa dallansuutiin irraanfachuun malta jechuudha. Kanaaf dhaamsi rasuulli kenna sallallahu alaihi wasallam dhaammatan laa taghdab laa taghdab laa taghdab
hindallanin jedhan. Kanaaf dallansuun tun miidhaa gurguddaa namarraan geetti. Warri saayikooloojii, warri xiinsammuu, qorattoonni garagaraatis waan rasuulli waggaa meeqa dura dubbate yaqtarifuuna min nahri galaana dubbii rasuularraa hammaarratan yastakhrijuuna min kanzi dilbii rasuularraa baafatan dubbii rasuulaa dubbate. Addunyaan tun akka dhaamsatti akka barumsatti walii kenniti jechuudha. Rasuulli kenna waggaa hedduu dura nu dubbatanii. Kanaaf dhaamsi nuti walii dhaamnu seensa jannataa barbaaddu, sifa mu'minaa barbaaddu, nama jabaa ta'uu barbaaddu, dallansuu liqimsiin dhaamsa kiyya. Ani asirratti isinirraa dhaabaa obboleessa kiyya Hajji Huseen gamanumaan isaanitti isin dabarsa inshaAllah tufuuf. Obboleen keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Haganumatti illee osoo geeffannee waan guddaadha nama itti dalagu Rabbi nu haa taasisu. Dhaamsi kanuma dallansuun waaqi'a jiruu fi akkasuma dhaamsa ergamaa keenya alayhi salaatu wassalaamiin wal qabsiisanii isinii himuu turani. Gadamni dallansuun seenaa qaba, booddeen isaa seenaadha. Dallansuu faarfamaa fi dallansuu arrabsamaa yookaan hin faarfamnetti adda baha. Kan barbaadamu kan rasuulli rabbiillee alayhi salaatu wassalaam dallanan yoo islaamummaan tuqamte, yoo namni islaama karaa maleen isaan biratti miidhame, yoo namni karaa maleen haqaan malee isaan biratti miidhame hin dallanan. Hanga gartanii sahaabaan yoo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dallanan achirraa siqanii fuula isaa irraa beekanii rasuula rabbii sodaatan takka jechuudha. Kanaaf nuti hagam takka waan duniyaa malee waan islaamummaatiif hagam dallansuun nu qabdi. Akkuma argamaa jiru kaa namni hin argitanii duraan dallansuu namni namarraa baay'een argu amma deemee namni lafa tanarra amma jiru irra dallanaa namaa qofa ta'e jechuudha. Adeemsi keenya hedduun islaamummaadhaan kan wal faallessu ta'e. Namni haadha manaa horatee qabu obsuu dadhabuudhaan jireenya isaa kan xaaree ifaajee laffa'ee waa meeqa ta'e itti bahe haadha manaa horate obsuu dadhabuudhaaf osoo rabbiin nama fira kee ta'eef nama fira kee hin ta'in illee wal kaazimiin alghayza wal caafiina anin naas rabbi jedhu obsuu dadhabnee jireenya diigaa jiru namni hisaaban qabu lakkoofsan qabu. Maaliif obsuun dadhabame? Maaliif walii obsuu namni dadhabe? Nurraayyuu eegalee namni yeroo ammaa tana maa waliin obsine? Walii obsuun maaf xiqqaate? Walii obsuu nurraa barbaada rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam. Rabbiin kennallee akkasuma walii obsuu nuu dhaame, walii dabarsuu nuu dhaame. Waan waaqi'a lafa tanarra jiru yoo wal qabsiifne gaafa tokko dallansuu irraa kan ka'e namni akkuma reef jedhame waa balleessa. Tokkoffaa lubbuu fi balleessuu danda'a, lammaffaa qabeenya balleessaa, sadaffaan nama arraba namaatti hedduutti argama, haqa namaatti hedduutti bada. Gaafa tokko dallansuu irraa kan ka'e obboleessi tokko ana biratti obboleessi isaa ajjeese. Salaata ishaa'ii salaannee mazida keessatti obboleessi isaa wajjin obboleessi sun yeroo san mazidan dhufne tokko mazida dhufee Qur'aana suuraa wadduhaa kana narraa qara'e. Suuraa wadduhaa kana qaraa'isee ishaa'ii salaannee adda baanee gaafa nu mana geennu waatu iyya ganda keessa. Maaltu iyya yaa ummata keenya ammuma salaannee baane maali ganda kana maaltu itti bu'e jennee gaafa deemnu mucaan harreef qaraasise kufee lafa ciisa. Subhaanallah. Eenyutu dhahe yookiin eenyu isa waraane jennaan obboleessa isaati. Duniyaa xiqqoo takkarra wal dhabanii wanni sun lafarratti wal dhabaniiti lafuma san irraa kan ka'e obboleessa isaa qaalii kan osoo duuti yookaan ajalli baay'inni rabbiitu itti gahe isa deebisee argachuu hin dandeenye harkuma ofii kanaan waraaneetiin akka inni du'u isa taasise. Subhaanallah. Waan ofii arge irraa jechuu waaqi'a jirurra wanni sun yoo laalamu waan xiqqoodha, waan guddoo yookaan miiliyoona hin geenne yookaan 500 hin geenne yookaan 100 takka hin geenne waan xiqqoo waan osoo lakkaa'anii osoo gama mallaqaatti jiranii 30 hin caalleef obboleessa isaa qaalii lubbuu isaa baasa. Akkasuma waaqi'a lafa jiru hedduu keessaa nama haadha manaa qaalii lubbuu isii miidhe yookaan qaama isii irraan dararaa gahe hedduu beektan. Hedduu dhageessanillee hedduu kaammoo miidiyaan as mul'atee fi ka miidiyaan as hin mul'atinillee hedduu jira.